Ashama harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuuba hundi keessanuu nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu akkam jirtanii nagaa fayyaadha. Baga nagaa fayyaa taatanii jirtu jireenyi maal fakkaatan bira bareedaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra haddallee viidiyoo biraa isinii qabadhee dhufee jira. Akkuma beekamu ka viidiyoon antanan dura isinii qabadhullee wantoota rakkoo biyya arabaatiin wal qabatudha. Asuma irratti waan rakkoo nama tokko irra ga'ee akka isin bira hin geenye yookaan namni hin beekne akka irraa baratu jedhee haan isiniif dabarsu viidiyoon anadha isinii qabadhallee waan isarraa fagaatu miti jechuu barbaade tananii viidiyoo kana obboleettii teenya takkaan Beerut keessa jiraattu jechuudha. Beerut keessa iddoo Tiripooli jedhamu jiraatti jechuudha intalli. Beerut keessa warri beektan iddoo Tiripoolii jedhamu yookaan immoo Tiripoolii iddoo jedhamu jiraatti isheen. Akkanaan jettetti yuutuubii kiyya baay'ee hordofaa turte isheen jechuudha. Baay'ee hordoftii wantoota achirratti gadhiisullee nan hordofaa ture naan jette. Yeroo hordofitti viidiyoon ati gadi nuun dhiistu yeroo hundayyuu rakkuma biyya arabaatti wal qabatu akka kun namni tun beeyni jedhame kan hin beeyne akka irraa baratu jettee eeggannoo dhiista. Garuu anarrayyuu rakkoo guddaatu gahee rakkoo kan hin jedhamnetu gahee naan jette. Rakkoon ishiirra gahee yoo itti yaadee jedhu baay'ee dhugumatti jechuun nama jibbisiisas nama dinqisiisa akkaataan ishiin taates akkas akkamitti akka ta'e jechuudha. Isa jechuuf isheen intalli naan jette jechuudha. Baale keessa iddoo dalloo manna jedhamutti dhalatte obboleettiin teenyatuun jechuudha. Kan isheen ergaa kana biraan geesse maqaan ishii Zeenabaa Huseen jedhama. Dalloo yoo beektan jechuudha. Iddoon ishiitti dhalatte dalloo baale keessa dalloo iddoo jedhamutti jechuudha. Zeenabaa Huseen kaara kun baay'ee narra gahee ifaa ji'anii ji'a 7 asitti xaare harkuma kootiin kennee dhaabe naan jette. Akkamitti akkas akka ta'e haga dhumaatitti viidiyoo kana hordofaati dhaggeeffadha. Garuu warri tanaan dura subscribe godhin chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalaman isin jedha. Yeroo subscribe gootanitti mallattoo notification duratti isin dhuftu san irratti yeroo tokko gattuitan all ishee jedhu san yoo filattan viidiyoon gadhiisuun yeroo hundaa isin jalan darbuun isin jedha. Viidiyoon kiyyaas baay'ee nama barsiisuu fi baay'ee irraa nama jechuun nama keessatti gattiin talee ilaaluuf baay'ee barumsa guddaa qaba keessattuu warroota biyya arabaa jiraatan jechuudhaaf. Ishi ittiin isinii fufaa maarree Zeenabaan akkanaan jettetti mana keessan hojjadhaa erga dhufee waggaa 3ffaa keessa seeneen jira. Yeroo mana keessa hojjadhu kanatti warra mana bira hojjadhu faarmaasii qabannaan jette. Faarmaasii kana torbeetti yeroo 2 torbee 2tti yeroo 3 akkas deddeebi'an hojjadha jette. Yeroo akkas deddeebi'ee hojjadhutti intala wayitiin achitti wal baranne naan jette jechuudha. Amma erga namaatiin isin biraan gahaa jira. Akka isheen natti himtetti ana isinitti himu jechuudha. Hoonu fayyada jettan rakkoon kun akka isin biraan geenye dheetan isheen na dabarsinaan jette jechuudha. Dhugaatti immoo baay'een si fayyada jedheetan yaada. Kanaafuu yeroo faarmaasii kana isheen ani deddeebi'ee hojjedhutti intalli tuni daa'ima qabdi. Daa'ima qabattee dhuftee faarmaasii kana paampaarsii kana fa'aa panadoolii kana fa'aa waanuma ta'e achi fudhatti jette. Yeroo kanatti wal barannee lakkoofsa ol jijjiirree WhatsApp keessa haasa'uu jalqabne naan jette. Osuma akkas ta'u ani baay'een as keessa turee jira. Warroonni as keessa jiraatan hundi isaaniitu birrii gara kiyyan ergatanii anatu galchaa fi birriin gara ani erguuf ammoo baay'ee dabalaa $38-39 fa'aa akkasittiin ergaa fi naan jette. Ani gara ammoo karaa baankiidhaan kanan ergadhu 28 tuqaa wayi bira hin dabarree walitti qabee ilaalu
Inde baay'ee bu'aa qabaa miti yoo xiqqaate $9 $10 iyyuu hin ta'a jedheetan itti yaadi jette. Yeroo kanatti isheen yeroo naa bilbilti jette bakka yeroo hunda naa bilbilti. Akkatti isheen na jajjabeessitu akkatti isheen naanaatu kana jedhee isinitti dubbachuu hin danda'u jette jechuudha akka isheen naan jettetti. Bakka baay'ee naanaati jette yeroo faarmaasii dhuftu kanallee intalli afaan qabdi jette namichuma an bira hojjedhuun iyyuu onni paamparsii kanafaa akkasumatti irraa fudhatti afaan baay'ee haasofti jette bakka as keessa nama ture natti fakkaata walumaa galattu baay'ee haasofti bakka na jajjabeessiti jette. Osuma jennu osuma akkasumatti baay'ee waliin haasofne hanga tokko osuma jennu osuma akkasumatti waliin tutturree gaafa kaanitti birri siifan erganaan jette an ji'a torba $1,100 kaaseen itti kenninaa ergi jedheeni yeroo kanatti ishinaan jette 38 tuqa wayiin si erganaan jettee tanarraa fuutee jechuudha. Yeroo kanatti erganarraa fuutee torbee keessatti yeroo gizee lama faarmaasii deebullee argee yeroo argutti garuu naa galchitee jennaan ijoolleen baay'isanii natti hin finne haga nama 5 bichaan harkatti qabee jira ijoolleen baay'isanii natti kennan walitti qabeetan deemee galcha naan jette jechuudha. Yeroo kana ammallee gaafa lammata deebi'u faarmaasii yeroo deebi'etti argee gaafa sadaffaa deebi'utti hin argine bilbila yoon bilbilas na jala kaasuu didde jette yoo takkan ture irratti bilbilli sunumayyuu hin faayidinaan jedha jette yookaan ammoo tuyyuu akka nama WhatsApp hin qabnetti hannatti mul'isu jette. Amma gaafa afraffaa faarmaasiitti deebi'ee namichis akkan itti kennee akkan birri $1,100 ishiitti kennee hin beeka. Kanaaf iddoo ishiin galtu dhaqanii yookaan kireeffattee galtu jechuudha. Dhaqanii ilaalanuu isheen asii kaatee jirti. Hadda murtii sadaffaadha nuun jedhan warri isheen irraa kireeffattee jirtu yookaan immoo warri naannoo sanii. Ammas bilbila warri isaanis kan isaan manarraa kireeffatte bilbila ishiin qaba waan ta'eef yeroo itti bilbilanuu bilbilli ishiin hojjetu. Bakka ani jechuun yeroo sanii eessan akka jirullee of wallaalee nama akkamillee akkan ta'e of wallaalee namichi baay'ee rifate jechuun anumaaf rifate malee isarraallee haga $50 tokko si naan baane birri naganaa bahu jettee irraa fudhattee innillee baay'ee aare yaa'u garuu $50 homaa gochuu hin danda'u akkaataan ishee hundayyuu baay'ee nama dinqisiisas baay'ee nama aarsas jechuun dubartiin dubartii irraa birri nyaata taallalte sanuu Itoophiyaa taatetti jechuudha. Kanaafuu ani maqaa ishii daayirektiidhaan hin beeku namoonni waanuma arge WhatsApp irratti qabata jechuun hin beeku akkasitti biyyi keessannaan Addis Ababaadhaan jette Addis Ababa keessallee eessa akka taate hin beeku naan jette jechuudha. Intalli gaafannaani akkanatti birri kiyyaa $1,400 ji'a torba sitti xaaree akkasitti nyaatame. Kanaafuu ishiin nyaatamte jechuudha. Ani jechuun baay'ee natti dhagahame dhugaa dubbachuudha yeroo ishiin akkasinaan jettu baay'ee natti dhagahame. Sila akkamitti itti kennitees jennaan ani bakka nyaatamee jira jette jechuun homaa deebii waan silaatu hin qabu. Ani takka nyaatame yeroo birri itti kennee bilbilli ishii naa hojjechuu didu san yaa Allah ani ifaajeeti yaa ana biraan dabarte malee si biraan hin dabartu ergan jedhee wanni birrii sanii ka'eetu jedhura nan dhufne jette jechuudha Zainaba Hussein. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa ishiin garuu rabbi biraan hin dabartu dhuguma akkuma ishiin jette jechuudha. Rabbi biraan dabartu ifaajee ishee biraan dabarte malee kanaafuu jechuudha Zainabaan akkanaan jettetti. Hundi keessanuu obboleeyyan kiyya wanta kana namootummaan isa as keessatti wal barattanii dubartiis ta'e dhiirri
fuutanii birrii keessanii faajee keessanitti kennitanii naa galchanii jettanii yaaddan ta'e namni tokko tokko kan akkanaatis jira jechuu barbaaddeeti ishiin mudannoo ishee irra ga'e kana namoonni baay'een akka irraa fayyadaman abdiin qaba jechuudhaanis ergaa ishee isin biraan dabarsaa isin biraan gaha jechuudha. Akkana wanta akkanaas hin jira. Dubartiinis dubartii irra birrii nyaachuun dhufe duraan dhiiratu janaadhaan irraa nyaata jechaa turre. Sababa saniinis dubartoonni rakkoo baay'ee keessa galanii haga lubbuu ofiit irratti faraduu fa'aa gahanii jiran jechuudha. Kun ammoo tuyyuu intalli tunillee osoo ammoo tuyyuu nama akkas darbamu san ta'uu baate immoo yookaan immoo rabbiin garas jallise ta'e dhugumatti jechuudha baay'ee waan nama gaddisuus ittiin lubbuu dhabuu hin dandeessi. Garuu tun yaa rabbi waan jetteef akkuma jetteyyuu ani yaa Allah jedhe hergasanii yaa Allah ifaa jeetti yana biraan dabartee si biraan hin dabartu ergan jedhe wanni birrii saniitu ka'ee ija kiyya dura nan dhufne jettee baay'ee dinqisiifadha jechuudha. Kanaafuu ishiidhaaf hin ta'u homaa nama tokkoof ifaajee nama tokkoo nyaachuun dafqa nama tokkoo nyaachuun homaa namaaf hin ta'u jechuudha. Addunyaa gubbaa kanarratti yoo du'aanoo eessa dhaqan. Kanaaf namoonni akkasii kan jirtan ta'e birrii keessan fuutanii abbuma argitanitti kennitanii nu erganii birrii irra dabaltii so'itanii jechuudha. Homaa miti birrii dabaltiin. Yoo dabaltii kan so'itan ta'e ammoo tuyyuu haga ta'een harkatti qabattanii galuu. Lakkii kanumarra hoo jedhamu tuyyuu karaa ciqicciki hin qabne karaa baankiitiin yoo ergattan anaaf filatamaadha jedhee yaada. Viidiyoo kana hundi keessanuu sheer gochuudhaan akka Zainabaan jetteettan isinitti himu hunda keessanuu obboleeyyan kiyya biraan sheer godhaati. Naagahaanii jettee jirti. Viidiyoon adhaan isinii qabadhee dhufe kana galatooma irraa fayyadamaa sheer gochuun dagatina.